أني نمايو إني مباتي أن تيتو كسات اللي أما سرباسي سني ما يوم أنا كنت تيتو كيو بربادي أما أفرطو والله ايوه نما جايبات تدفي شكري نما جايبات تدفي إلا لا شكري نياتن أغرتني ما عارف قدر بيتان أني بوني شكا وتاني سنينجر وسندوغان سيتن سايبو اوكي wanni kun ajandaan waan niidhaa jechuudha algartee prank jechuu wanni kun أني بر درومالي warra muditarat barre طيب مايكي سميرت كابوكي موريتر كان استغربوا انه بدي مو انه جت سينا امي سلام ما عرفنا مو بستان كوي دبا داي بوني يسجل شكري نون اي دبا دو بوني هي cara نافني تجرا mee ammaani wanni buutura gootaniif hin jiruuti as keessaa fadhii xiyyaaruu dhimbu'a na dhagaabo mixiyoota maaliif gabbuustan ol deebisaa wanni bakka tun jiru tokkoffaa warra nu dadhabsiisee isin taragaagaa obsi maal taate waa baqachuun kabajaa lakkii kabajaa yoo jiraatu DJ Deebiin deebisiniiti dhageeffadhu wayita carraan keessi ga'e deebii kennita DJ nillee wayita namni biraa dubbatu namni biraa naagale awwaan biraan jennee bar namaas gadi darbinaa namaas muutiin gorii naagisee namni waan ni jechuu fedhu ta'uu saniifuu yoo kabajaan jiraanne gabbuuna shukuriilleen gabbuuti aanilleen gadi bu'a. nama namni gadar bu'aan asirratti mul'ata namatti gadi nama dubbadhu ayyee sokoon dubbadha. eenyu carraa kennite shukrii dubbachuu jira bara dura shukrii dubbataa waan ta'eef shukrii naa dubbattu battaa hin naa dubbatu. Ani dubbadha dhugumaan boonii kan nama kan hin beekne yoo ta'e hin beeku ajattu ani ni nimaaf nama keessa wallahi tiitoo yoo barbaade amma afuratu. FB خيال إني ما في اعتبار فتيرة كأودن ديتي كباتي عوام فدقودو أنا يويسين نما كان بيا خجت نيني مع أسرتي والله لازم كيسان اللي اعتبار سيتو ربوني ينا في ديبس اوكي شكري بريدو إيفا مولين أما أكما درا أني شكا توري وبولتين تنالي غافي نسين سيك أبدو أتي وان كان أجندا دافي متي وان كان كأوفا جرتو أفان رومو قل قلو دانجتو أجندا دافي متي وان كان كأوفا جرتو نمي چكنا أني حاساتي لوسين جرا جرتي حاساتي تواني بري سمبيكي سمبيكي Osoo saaxilamin dura booniyyee waa haa dubbatu. Wanni si waatanii si dhooftanii dhabarra. Carraa naa kennitanii jettanii dubbadha. Abbaan barbaade. Okay, carraa kannaaf isaaf kennama shukrii ani yeroo qabu deemuu barbaade. Isinitti ma dhaggeeffadha. Ani hojii kiyyarra jira. Si waliin sa'aatii si wajjin haasa'uu hin qabu. Isin galee dhugaa isinitti hima. Kanaaf yoo na barbaachise mana kiyya deemaa jechuudha. wanni mana qabaa warkuno eegale Abboon asfaraarraa dubbadhu erga siin jedhan dubbadhu asfaraarraa mee dubbadhu amma waan dubbachuu feetu. Yaa nama ibaluu maqaa yoo beekte maqaa kiyyallee himi yoo beekte jechuun rakkoota kan qabu. Ammatti dhiisii tasiitti dhiisii yaada kee dubbadhu. Kuma kudhan qabu fudhadhaan ani amma tiktooka nama kuma kudhan qabu haggodhaan sa'aatii itti kenneen. Enfurati ayoon beena nini majeti bar wan sibeku male wanni umman abban barbaade ati bar maka yaadde himu dandeetta anna harka ka jiru haati ragaa baati wanni tijita maaltu jiraaba ma waccan bar baase ani maka henin baasa suuraa hetin abbo ka ummata kana wajjin haasawni booniyee paartii remix Nurari tan jedhin haadee mure yoo deemuu barbaade nurari tan jedha maaltu waan akka deemu fedhan hin fedhu nayyamu mee callisi remix ati callisi okay booniyee paartii 2 yaada qaba jettee yookiin dabareen sii kennameetiniin achi si guddisanii achi taa'aa jirti wanni as deebitee mucayyoo karakkartuuf hin jiruuti yaada keessan bahadhu dabaree biraa namni illee eegee yoo gaafii siif qabaatillee gaafii sii gaafata yoo yaada qabaatillee akkasii yaada ofii dubbata amma dabareen sirra jira waan taateef nama waliin kirikkirii dhiisiiti yaada kee baadhu kin obboleettii teenna ammallee nyaatan. Mee ol deebitii siini amma booda anaatu waan isiin qabdu namichi kana eenyu anaatu irraa fuudha rakkoon hin jiru si bicoo deera kiyyaati siini gizeen daladeera kiyyaati rakkoon hin jiru.
ammoo gurbaan kun yaada himee kannadhu yeroo qabu jee jira. Maali yaadni kee? Cirraash maqaa isii godhatee deemu jira ukaa. Banne singalle TikTok kaisiitii bar. TikTok isii fudhate. Eenyu? Ajandammaanu kanaa bar. TikTok isii nyaatee harkaa qaba. TikTok duba isaa duraanuu yookaan isaa banee fi yookaan isii kenneef kaa. Karaa gabaabaa. Kama jedhaa jirtu kana. fudhateer deej singallee bar. DJ reefsi ifaa jira. TikTok Facebook illee fudhatee bar. Haa godhe. Oh haa godhu dheessa jira miti wanni duraanuu wanni keessaa wal koo qaban jechuun. DJ obboleessi kenna bar. Ka dadhabneeyyuu isinii ka akka keetii kanaa siin jedhaa jira bar. Yoo haak maal godhame yoo haak godhuu fedhe maa ummata waan niitiin jiraati warra miliyoona seene maa haak hin goone. Aha in dhageeffannaan ka haa dubbatu. Kaas liifaa maa haak hin goone yoo dhiirate. Kawaan liifaa maa haak hin goone kan mubaarikfaa. DJ miira keessaa bahi inni haa dubbatu in dhageeffannaani. DJ akki jedhu ani waan tokkoof si barbaade jedhala. Waan na barbaadu fillee hin dubbatu jechuudha namicha. Waan tokkoof si barbaade waan sadi immoo karaa keessatti dhufteetu waan si barbaadessaniif sitti hima malee asirratti akka loon booranaa miti yookaan immoo jaroota kaleessa boocisaa turte san miti ani dhiira akkasitti miti karaa keessatti dhuftee natti himtaa jedha. Eenyummaa isaallee natti hin mul'isu. Eenyu akka ta'ellee san beeku. Yookaan akka wanti isaatiin dhufee natti hin dubbatu. Tariin dubbadhamoo DJ ati simatu baxabbaxamoo manni DJ kun agarra gaa qo'e meefachu. Oda dhagee ani waan ati waan jettu jiruuti barataa kanaa dhaabiti wanni ati haa gootu sin jiruuti. DJ dhageeffadhu booniyyee DJ asirratti ilaal DJ'n akka ani itti himuuf ta'a waan baay'ee na keessaa baasuuf ta'a. DJ number 1 aan ta'e number 1 warra harkaa qabu keessaa nama tokko. Ani waan feete waan dhageeffadhu kaa. Na dhageeffadhu. DJ miti qabadhu. Sin kije bu'aamsi sin jedhe amma DJ miti qabadhu DJ. Itti deemu. Dubbachuu natti dhiisa miyuutii qabadhu. Keekas carraa kan kee baatee dubbataa jechuun maa taphatam. Bakka hin dubbanne. Ani namni an barbaadu tokkoffaa Booniyyeedha. Booniyyee wajjin haasofnee jirra. Viidiyoodhaan yookaan immoo footoodhaan gadi maxxansaa amma jiru kanneen asirraa ka'a jechuudha. Yaada kiyya isin himaa jira. Achirraa gaafii keessanillee ka rimeeksi illee ka diijellee itti deema. Garuu dursa ajandaa kiyyatti deemaa jechuudha. Mucattii tana dogoggorsuutti kan jirtan isin. Wayita kana isiniin jedhu kan uummata hin jirre badhee qullaa dhaabbattanii badhee qullaadha. Akkana isin godhu kijibaa homaa hin jiru qabeenyi isii guutuun harka jira wadda shimxallaa shimmaalata. Isiin hin amanti. Isin ammoo badhee dhaabbattanii waan kana kan beeyin feesbuukni isiin harka jira miseenjara isii wajjin fayyadamna tiiktookni harkaa qabu kun kiyya kan isiiti kan namarraa fudhadhe kun kiyya kun kan isiiti. Si galee? Wanni isin asirraa wanni waccaniif na dhibe mucattii qileetti noofina allaal footoodhaan wayitittee ergu amma boraama fakkeenyaaf sagalee erguu danda'a yookaan viidiyoo erguu danda'a tattiba. Dhageeffadhaa. Isa sammarayyuu isitti erga wala amma fakkeenyaaf keessan viidiyoodhaan jiru bar kunillee kunooti viidiyoodhaan isin dagatte keessaa baasee isiif erga bara har'a kana maxxansu laal wal akkuma wanni dhiiranii isii godhe jechuudha. Kanaafuu kakalee maxxansallee itti ergee kunoo kana ka masqala qabu kana si maxxansa. Isin deebii naan kennine fuudhee maxxansi. Maxxansin naan hin jenne. Miseenjaraan. Waan miseenjara tokko fayyadamu. Haadha maxxanse san itti erge har'a tana maxxansa. Isin deebii hin kennitu. Dhageeffadhaa yoo isin deebii hin kennine. Ni dhaggeeffata. Yoo ati karaa keessatti dhuftee natti haasa'uu baattee siifan maxxansaa jirtu jechuudha. Yookaan karaa keessatti dhuftee natti haasa'u yookaan maxxansu. Kana lamaan filannoo naaf kennite bara. Ani immoo karaa keessatti dhuftee si haasa'uu hin barbaadu. Sani bara. Kanaaf maxxansite. Kutattuu intala. Itti fufii ati Booniyyee yaada kee.
Boniyee paartituu. Paartituu ማለት Eenyu jennee waan narree? Boniyee normaal fi forjiidha. Kun amma forjiidha. Kan kun dubbadhume yaada nama eegsiillee deebiftaa beekasi. Itti fufi. Maqaa isaa wallaallee bar. Forjiidha kun normaal non boniyee taani normaala. Obboleessi kennamaa maayikii nyaatee taare. Abboo dubbadhu. Miira keessa galee koo miira keessaa ba'a fuudhan dhumate. Akka nu sodaachisee miira keessa galaalee nuyyuu miira keessa galle. Tiiktoka nyaatamu wallaalee obboleessi kenna tiiktoka nama hin sodaannee nyaate osoo nama of keessatti fincaa'u tiiktoka nama of keessa fincaa'u nyaate silaalee kana waan baay'ee wayii argate. Akka dubbanne eegamuut qabadhaa nuun jettee dhiiti amma nachoo. Yaadni isaa maal barbaada? Isii barbaada? Isii fedhaa? Keessaan na dubbisuu qabdii laazima keessaan na dubbistee anaaf isii waliin haasa'uu qabnaadha amma inni. Samboodoo yoo isiin hin dubbisne hoo? Yoo isiin hin dubbisne takka takkaan waan isiin qabdu mara gadi yaasa. Diyaaspooraadhanii fi wanni achi keessa jiru gayyaa sadaan jira bar. Gadabaas xiqqoo booniyyee baartimoo maal jette yoo gadi baasi waa feete. Gaafa waan godhuu fedhu san maaliif goone dura? Ooy amma inni deebi'ee haasa'u. Amma inni deebi'ee haasa'u. Miutii eenyuun na godha kooyi. Mana kana maa mooditara naan kennin na tabbaan manaa kun. Booniyee naan kennisu mooditara? Maal amma keessaa maal? Booniyee mooditara kagalee galgala sadii ni qabdaba. Wallahi tikki. Kagalee galgala sadii qabdaba. Biyyi muutii qabaddaame. Muutii qabaddaame kan isaan Agendaarii maal dhufe? Ana mootii keessan dhugaa isinitti hima booniyyee mooditara naa kenni. Dhugaa isin jedhan. Hin kennin saayiba adabadhu ta'a. Wanni mooditara wanni sii kannan hin jiruuti. Mooditara wayitu wanni sii kannan hin jiru saayiba. Moodeetarri kennamuufii qaba malee moodeetarri kennamuufii qaba. Garuu isimmaa sanii dhageeffatame hundi keessanuu meedii isaa dubbatuun inni haa dubbatu dhiisaa bakka filees akka ijoollee maataa nama gurguddaan miti haa dubbatuun carraan erga isaa kenname isin jalaan dubbatiin haasa'ee geeffatu. Filees. Kanaaf amma wanni guddaan ani isin gorsuu barbaadu maali? Isii ani boramma waan biraa maxxansa. Adada guyyaatiin hin maxxansa. Haga yoomii guyyaa kenne beeytanii? Haga torbaan kalee haga uhudii kennee jira. Haga san keessatti gaafa guyyaa haganaa keessatti guyyaa takka isiin gabbaatee waan ani itti himu kana ka keessan itti himu. Amma asirratti haaraa oggootanatti bitu. Kootu keessanii waan waliin dubbannu jira jedheen itti hima jechuudha. Wayitaas dhuftu keessatti wayita dubbattu waan maraa dura qaba. Viidiyoo dura qaba, footoo dura qaba, waan jiru hunda dura qaba. Kanaafuu hin muddamcheeta san. Wayitaas dhuftu ammoo isin maal gootan beektaa? Inas bakka wannaa gootanii. Inerjii itti gootan. Ammoo homaa harkaan qabdan harki keessan qullaadha. Riiskii irraa fudhachuu hin dandeettan. Isii qofa kararraa jallistanii akka miidhamtu bilinaa jechuudha. Ka barbaadu. Isii ani yaadan mucattii tana maaliif yaadan beektanii? Ministeera isiin qabattee teettoo osoo agartanii. Amma tokko reetii fakkeenyaaf mana kiyya banee ture. Maqaa isaa dha'uun barbaadu. Rabbii jedhii viidiyoo achi keessaa qaba. Rabbuma kee sodaadhutii nama maxxansi naan jedhe kun warra zala jirtanii lakkoofsa tokko barreessaa warra achi turtan. Dhageeffadha. Rabbii jedhii nama maxxansinii uuma barbaade sii ta'a naan jedhe. Keessan ammoo mallaqa kunoo nama nu ergate doolaara hagana hoo birrii hagana hoo yuuroo hagana hoo naan jedhan wallahi shilingitti na jamuan nama dalagatu nama waa qabu sinitti hima. Kanaaf nama xabaa inni gaafatu kakkasiisan keessaa hambisa. Dhugaa sinitti hima. Yoo ammoo kan isin furuu dandeettu eenyu booniyyee fi booniyyee qofa. Booniyyee anaa osoo hin ta'in booniyyee uffata diimtuu sana jechuudha. Ni galee kan isin baraaruu dandeettu. Warra Kanadaa, warra Ameerikaa, qeesii, darasaa martoochi jira. Artistii Muhammadoo biyya Arabaa kun hooda hin jira, ka biyya keessaa hin jira, warri darasaa dhawatu baafamanii jiranii. Amma ijoollee maskeessa jirtu irra keessa iyyuu warri miiseejii isaanii agarree mallee baay'ee jira. Amma nama as keessaa qabatamaan ammoo qaamni isaa achi keessa jiru jira. Qabatamaan. Uummanni kun guutuun bar garaa na nyaattanii bar Oromootii yaadna. Wallaahi garaa laafa rabbiin akka isin as teessan irratti duultanii isarratti mana cufa akkana godha jettan kana kijibdan kana
Asoo akka keessan kana yaadiyaan garaa ballachuu baadde sammuu ballachuu baadde sini galee yoo naasoo nama biraa fayyaalessa wayii ta'e nama tamaariin ta'e gadi sinara jechuudha. Dhugaa isinitti maal? Garuu rabbiillee irraa nan gaafatu. Sababni isaa maal? Waan isin dalagdan tun gaarii miti. Mucattiin tun akkasumatti wayite isin uffata yaafattanii itti fiidan isin irraa cufatti. Baran taa'ee isin laala akka fiilmitti isin daawwadhaa baran. Kana beektu? Hagaan ammoo waan kana eegale xiqqoo tasgabbooftanii jirtan uffata yaafachuu. Ifi miseejii takka takka xaalliin gootanii tasgabbooftanii jirtanii jechuudha. Garuu dhugaa walitti himu. Waan ammaan dubbadhu kana anaa fi booniyyee qofatu beekaa bara. Isiin abbaa manaati. Anillee amma abbaa manaa akka ta'e ture mira beeka. Kanaaf waan isiin isinitti himtu anarraa yoo dhaga'uu dadhabdan yoo hin kijibdaa jettan isii dhageeffadha. Qabeenyi kee kun isa bira jiraa. Yoo qabeenyi kee kun isa bira jiraate qabeenyi keenyallee isa bira jiraa jettanii amantuu jechuudha warri qabeenya itti qabdan kun godha. Hin turtaa booniyyee paartituu booniyyee lammaffaa. Yaa ganaaf. Hin turtaa. Ay baay'een turu. Ayyee maal jettu maal yaada gaafii qabdaa? Gaafiin qabu laayikee anamma gaafii qaxxaamuraa takka bichaa si gaafadha eegasii wayitaati yaada xumurte wayita dabareen nagahee dubbadha. Piliis akka nurra kanne maqaa kee waamuuf haakara booniyyee jedhi maqaa qayyaradhu akka sin dhibnetti siifillee akka sii tamacha'utti haakara booniyyee jedhiiti maqaa kee bareechisi. Maqaa biraattu lafa jira maqaa guddaa biraattu lafa jira iyyuu maqaan sirraa rakkoon qabu maqaan jechuun akkasii bareeduufi sii galee waan takka dammoo wayita haasoitu waan gawwaa si fakkeessu naaseen waan haakarri beekaadha waan ta'eef waan beekaa si fakkeessu akka haakaraatti dubbadhu akka uummata jazbaa tokko akka uummata nama dayyuusa tokkotti naaseeniiti wayita haasoitu of jajaafaa akka haakaraatti haasa'i. Okay? Amala kiyyarraa beektaa xabaayii namaa kana garagara oos sii galee ani nama fixe. Waan nama lifestyle ምናምን waan jedhan kana maraan warra deemee fixe የውጭ ሀገር አራዳ አይደለም ወይ ደግሞ የቀን ፍንዳታ ነው ግን ዋናማ jedhamu kana mara jechuudha namoonni nabee kana mazala namoota baay'ee nabee kan bara garuu wanni amma naasa'u kun miira keessa galee taasisee oos miira keessa galee maal haasa'ee beektaa waan mana kanatti isin haasoftan asoo booniyyee naati manaatun jaran harkaa na qabaa isiniin jettu dhuftee malektoonni tiyyata bakkitee anjiru dhuftee natti himtu kun akkana jechaa jiranii ibalu akkana jechaa jira jedhanii dhufan natti himan waan sanneentu sammuu keessa na dhufee asoo haga waan kana haasoftan warroonni silaa bilisaa achi keessa hin jirre isinuun jettanii warra achi keessa jiru kana akka an kophaa kiyyatti rakkadhee waan kana yaadaa jiru kanatti asoo na waliin yaaddanii yaada kanarraa qoodamtanii dubbii kanatti fala gootanii malee wanna cinqeena amma miira keessa nagalchaa dubbachiisu jiru biraa danis. Malee miira biraa ta'e hin qabu jechuudha. Kanaaf amma DJ tara gaagaante sitti hin nagga. Maal jaasa? Maal jaasa? Asoonni keetu naan galle warra. Keessan na dubbisi waan barbaachisaa ta'e si ergaan. Ini ila anam refi dagai tokko amma darasaadha dhageeffadhu refi tokko darasaadha dhageeffadhu mee miti qabadhu no diyye tokko darasaadhaan dhufe arrakko akkana qaba rabbii keetii jedhi na dhiisinaan jedhe manuma keetii rabbii nan qabin jedhe yoo qabeenya barbaade sii kenna wallahi waan qabu re'ee gurguradhee maalii sii kenna umaallee hin qabu biyya wanni jira minaan jedhe wallahi shilinkii teetti na jamu addunyaa miskiinatti na jamu annamni akkana naan jedha onneen tiyee bishaan dhumate ani arjallee miskiinallee akkasuma ammoo gootalle waan itti deebi'e hin godhaa waan yoo namni immoo xabaa illatti nama akka hin jiru ayyalla du'e xabaa kana qofa barbaade DJ yaa dhaggeeffachuu jirraa bara. Amma boonii wajjin hin haasofne. Maal haasa'u? Na dhagaye. Booniyyee wajjin maal haasa'u gurbaa? yoo ati dhagaye DJ sitti ma. Akkaataa ati itti haasofte. Turree baafattee haasofte moo dhaabattee haasoftee nama sitti ma. Dhagaye. Dhiiftee haasofte moo teessee haasoftee sitti maali?
Abo ana mas ke agala janda wani tane ajanda bradi ni dufini askesa dan ni tilal fetu gam fete go dage ana bimu abo demurra ma santimi miskina barbadu ati dalagadu kini wajja askesa ti warqara dogate ati wajju banna arse mali asium be warra amma sarke rokuno amma sarke wantana tadwana nabe ko keti miti banna sibe ka wana wujike am video keda wada ka film miti tae mindino abo be wa pene amal waqta kefin tamamana be dayus me gafi ka tamura boniye amma ati mali rakon ani bar haso gonaaw haso ni khunila amma na fingalle wati ko mata haso jurra ina gale mali na fingalle ati amma isintu wani ti aje chujur abba manati ya chujur wani ya chujur haso ni gaitis na galle karata kon wana ti haso jurtu ila amma na fingalle DJ to mali rakon khidahi mi mali DJ rakkoon isaa amma wanni inni dubbate akkanumaan irra deddeebi'aa oola malee rakkoon isaa takkaa fi takka. Ani yoo miira keessa na galchitanii mistira keetii fi kafakkaattota keetiillee gadi sii naqaa jedhaa jira inni obboleessi kenna afaan Oromootiin. Wanni yaanni isaa immoo wanni inni barbaadu booniyyee fi booniyyee qofa barbaada. Booniyyee irraallee wanni inni barbaadu sa'atii kanatti wanni inni ifa godhe keessaan akka booniyyeen deemtee isa dubbistu bichaadha amma wanni inni barbaada. Booniyyeen waan kana hin godhu jettee jala. Okay, amma inni yaanni isaa booniyee ni jaaladhaadha. Jaaladheetiin jira ni jaaladhaadha dubbisuu qabdiidha. Inni kanan dubbanne. Wanni inni barbaade kaan anaafisiitu keessaa. Private kiyyan beekta dhagammata. Ani waliin namni tokko keessatti dhiifama naa godha iddoo. Namni tokko keessa waliin dubbachuu jechuun jaalallee yookaan jaarsaa fi jaartii yookaan maali waan wayii ta'ee yookaan ilmi dhalatee illee dhufuu danda'a nama sadii fa'aa ta'anii rakkoo hin qabu. Yookaan immoo lamaan wadduma addatti waan wayii wal dubbisanii dhufuu danda'u. Hin beekamu garuu keessan wal dubbisnaadha. Malee maaliif isin dhufeera dubbisaa bara hin dubbisu harka jijjiiramtee jirti. Yoo isin yaadde warri muditara rakkabame poolis muutii qabatu. Babu ani kadis sinjo yo wanni kunis khasi ture. So aktivisi nu durmanu wal ko qabdani yecho wajuma wanni jirtani yecho ajanda basu jirtani ilma namati. Mali DJ wasingali wetu jira barwan jira jiru amma. Ani ha gode wanna kana messenger na be jira wanni marti na be jira. Akka jiru namni marti kasira nama jaba nama gurda marachi keessa jira. Intalatana yo isin akkanatti nakka kaaftani etan ani waan kanan baasaa jira. Isi maltu taka mal isa ko dirti. No hillorinani anama boniye kajeru kana chama kallicha kana ani akka mataa kiyaatti hillorinani suuta qabadhaa isin jira. Maaliif jennaan keetii guddaa takkaasha dubbadhu waa barbaade gadaa baasu malee namni ufitti qabu hin jiru. Mateen boniyyee keessaan akka salaama jenneen hin beekan. Qaame takka booniyyeen inni baartii lammaffaa jettan miti inni waa barbaade gadi baasi malee jechuudha. Booneen jechuudha ciistees miti walaabatte waa barbaade hudduu qullaa viidiyoon qullaa si bira jiraate gadi zagazzaqxee baasta malee jechuudha. Booniyyeen dhimma dhuftee si faanaa softuufi hin qabdu. Tokko kana beeku. Bakka mirgasii takka ammoo jechuudha. Ati gaafa hudduu booniyyee viidiyoo gadi yaastee jechuudha. Haadha sideesse yaadadhu yoo obboleettii qabaatte immoo obboleettii kan kee yaadadhu. Kana bichaa beeki. Oh my God. Ani durallee isinii himeera warri miskiinummaa haasoytan miira keessaa bayaa isiniin jedheera awwalallee. Inni viidiyoo biraa hin qabdu isii miti kan inni jedhaa jiru. Waliigalatti miira keessaa baha first of all miira keessaa baha. Wayita namaa yaaddan jechuudha. Itti aansuudhaan immoo booniyyee ta'uu hin dandeettu. Dhayxee dubbisuu fi dhayxee dubbisuu dhabuun waan booniyyeeti malee waan keetii miti. Ajaja kee fudhattee deemtee dubbistu waan ati ajajjeef isa dubbisuu hin dhiiftu. Isiin nama of ta'ee jiraatu wayiiti waan taateef. Miira akkanaa kana keessaa fagaadha. Namaa yaaduu. Inshallah Rabbi Maammadoo harmallaa. Taanuma dhugaan jirtu dhiisaa miira keessan gadina hawwi. Hawwi foonii miira keessan gadina. Harmallaa dadhabne miidiyaa kanarraa harmalloota warra akka haadha hin qabne obboleettii hin qabne dubartii harrabsu jechuudha. Yaaduma naaseenaa isin dhiisaa isin jedha. Taa. Isin maa quuqamtu isin mee quuqamaa jirtu. Quuqamaa minu booniyyeef quuqamnaa. Nu amma
ila isi warra booniyyeedhaaf yaadan warra Booniin dhugaa dubbachuuf nutu wataa kana warra gilxii dubbatu kanatu booniyyeedhaa irra yaada. Isin garuu walli booniyyee yaanne jettan. Viidiyoo maajii ba'uuree uusaa qoye obboleessa koo erga akka kana ta'e inni maaf okkata viidiyoo ba'ee haa dubbatu ka. Tani wanni nu jedhaa jirru sani wanni isin hin galin. Wannummaan isin hubachuu dhabdaniyyuu waan kana. Obboleessi kennaa yoom ifa of goota ati eenyunni akkanatti obboleettii teennatti taphattu yookiin immoo warra miiseenjara isii keessatti shaadaa qabatetti warri taphattu baratoota jedha sheekota jedha qeessota jedha diyaaspooraa jedha warrummaan uummata kana shaadaa qabsiisuuf qophoo'ite kun atummaan eenyunniidha gaafiin isinii galee obboleettiin teenna dammoo dhaquu fi dhaquu dhabuun waan isiiti malee waan nama biraatii miti. Nama yaaduun akkanatti miti miira keessaa baya taragagga'aatii miira keessaa ba'aatii akka anamma isin caala booniyyeedhaan yaada dhugaa dubbachuuf garuu booniyyeedhaan akka yaadu laayikii waan ta'u wayii haasaati malee booniyyeen akkanan taatu booniyyee salphiftee haadha kee salphiftaa minaamin akkanatti miti isinii galee jireenyi kanaa miti. Saahiba Oza warri namni baay'ina jedhan malee rameeksii wal beekan jedhaa jira beektaa. Dubbii tana haala qulqulleessuu barbaada waan biraa irraa dhiisaa saahiba. Ati dammoo maa keetuma booyaa oolta sila aniyyuu na shakkaa jiranii mi kun osoo wayyaa bar obboleessi keenya booniyyee obbolummaa walitti qabdanii homaa miti walitti kaleen biraa waan biraan qabdan ani booniyyee akkuma tibeessani kanaafuu dhugaa jirtu haa baasu saahibni keenya kun. Hin gaafannaree dhugaa jirtu waan maraa. Dhaggeeffadha waan isin qabu jira. Isin warra jala keessa namni kun dhibbaa afurii jechuudha. Viidiyoo booniyyee faatutu baatu naannoo jechuudha. Ani wallahi guyyaa takka illee taatuun viidiyoo waraabee namaa tokko illee beekuuf viidiyoo waraabee gaalaarii kiyya keessa illee ta'e bilbila kiyya keessa teessee garuu kan namni viidiyoodhuma arge yoo namni narratti erge yoo namni kun baasee osoo ba'uu baate anniin fedha jechuudha. Yaani ijjitii nama kalasichitiidhuma osoo qabamee taa'ee niin fedha. Garuu wanni immoo dirqiidhaan yoo niin baasa jedhee viidiyoon kiyya takka hin jiru garuu viidiyoon namoota ba'uu danda'a. Viidiyoon kiyya garuu hin jiru wanni beeku. Okay. Warri as jala deemtanii oozaa rakkoo qaba jettan isin nama dhugaa dubbatu hin jaallattan nama fakkeessuu jaallattan nama fakkeessee booniyyee jala ashla xallatee yookiin dammoo gurbaa ani haakara booniyyeeti jedhu kana jala ashla xallatee akkana jedhu jaallattan. Ani bilisa kana keessaayyuu bilisa booniyyeellee hooma takka wanni ani isin miidhamte jedhee jala ashla xallatuuf hin jiru gurbaa haakara ofiin jedhu kanallee mukaan haa koratu. Wanni an jala tashlaxallatuuf hin jiru. Isin fakkeessitoota warra as jala deemtanii waa haasoftan wallaahi isin fakkeessitoota isinii galee